Roonaaldinhoon taphataa kubbaa miilaa lammii Biraazil naa ta'u taphattoota dhaloota isaa ta'an keessaa taphataa hunda galeessa dandeettiif ga'umsa guddaa qabu akka ta'e ni amanama. Roonaaldoo de Asiis Mooreeraa bitootessa 21 bara 1980tti abbaa isaa Jaa'oo de Asiis Mooreeraa fi haadha isaa Miigeliinaa Eeliyoo dos Saantos irraa biyya Biraazil magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo Riyoo Giraandee doo Suul kan taate magaalaa Poortoo Elegreetti dhalate. Abbaan isaa Jo'aawon kilaba kubbaa miilaa naannoo keessaa Kruuziiriyoo jedhamuutiif taphataa ture. Obboleessa hangafaa Roonaaldoo kan ta'e Roobertoonis taphataa kubbaa miilaa ga'umsa gaarii qabu kan ture yoo ta'u, haa ta'u malee miidhama isa mudateen addunyaa kubbaa miilaa irraa adda baheeti jira. Maatii kubbaa miilaa taphatan keessaa ba'uun tapha kubbaa miilaatiin sadarkaa milkaa'inaa olaanaa irra ga'uu kan danda'e taphataan kun taphataa kubbaa miilaa bilchina dandeettiif ga'umsa addaatiin taphatudha. Inni kubbaa akka fedhetti taphata jechuu mannaatii inni jechoota mataa isaatii kan ittiin kubbaa haasofsiisuu ni qaba jechuutu salphata. Ga'umsa dandeettiif kennaa addaa qabuunis sochiiwwan qalbii nama kamiiyyuu hawwachuuf booji'uu danda'an dirree keessatti mul'isuun daawwattootaaf jaallattoota kubbaa miilaa biratti daran ni jaallatama. Ga'umsi taphataa maatii kubbaa miilaa taphatan keessaa ba'ee kanaa dagaaguun kan eegale umurii 8 isaa irraa jalqabee akka ta'e ni himama. Kunis dorgommii kubbaa miilaa kilaboota dargaggootaa keessa seenee taphachuu kan eegale daa'ima waggaa 8 ta'e osoo jiruuti. Roonaaldinhoon taphattoota kanneen dorgommii kilaboota dargaggootaa gidduutti geggeeffaman irratti hiriiranii taphatan keessaa umuriidhaan inni taphataa isa baay'ee xiqqaa ture. Taphataan naannoo kutaa kibba Biraazilitti argamu irraa dhufe kun maqaa isaa maqaa taphataa sarara fuulduraa beekamaa lammii biyya isaatii ta'e Roonaaldoo Luis Nazaareo de Lima irraa adda baafachuuf jedhee maqaa isaa ganamaa Roonaaldoo jedhu gara Roonaaldinhoo Guuchootti jijjiirrate. Jechi Iinoo jettu isa xiqqaa ta'uu mul'isti. Kanaaf Roonaaldinhoo jechuun Roonaaldoo isa xiqqaa jechuu yoo ta'u, Guuchoo jechuun ammoo maqaa namooti kutaa kibba Biraazil keessa jiraatan mucaa baadiyyaa qaroome gara kutataa fi hin ajajamne ittiin waamanidha. Roonaaldinhoon tapha fuutsaaliitiif jaalala guddaa kan qabuu fi ga'umsa addaatiinis taphataa akka ture ni himama. Yeroo kubbaa miilaa taphatuttis akkaataaf haalli inni ittiin kubbaa samiirraa dhufe ittiin to'atu, kubbaa ittiin oofuu fi sochiiwwan adda addaa ittiin raawwatullee muuxannoo fuutsaal taphachuu isaatiin horatedha. Kana malees fuutsaaliin taphachuun isaa akka inni haala ajaa'ibsiisaa ta'een taphattoota garee faallaa heddummaatanii jiran gidduu salphaatti kubbaa miliqsee darbuu fi kallattii biraarra ilaalaa hiriyoota isaa kallattii inni ilaaluutiin faallaa jiraniitiif kubbaa mijeessee kennuun akka danda'u isa gargaareeti jira. Roonaaldinhoon iccitii waa'ee dandeettiif ga'umsa addaa inni qabuu fi sochiiwwan hawwatoo inni dirree irratti agarsiisuu ilaalchisuudhaan innaa gaafatamuttis sochiiwwan ani dirree irratti mul'isu hedduun isaanii tapha fuutsaal irraa kan maddanidha. Taphi fuutsaal bakka baay'ee xiqqoo ta'e irratti taphatama. Innaa tapha fuutsaal taphattutti akkaataan ati kubbaa ittiin to'atu addadha. Kanaaf hanga har'aatti haalli ani kubbaa ittiin to'adhu akkaataa taphataan fuutsaal kubbaa ittiin to'atu waliin wal fakkaata jechuudhaan dubbateera. Roonaaldinhoon yeroo jalqabaatiif xiyyeeffannaa sabaa himaalee gurguddoo addunyaa harkisuu kan danda'e umurii waggaa 13 isaatti yoo ta'u kunis bara 1993dha. Bara kanatti Roonaaldinhoon kilabii Gireemeeriyoo jedhamuuf hiriire yeroo taphatutti galiiwwan 23 gareen isaa kun lakkoofsise keessaa 23 isaanii lakkoofsisuu isaatiinidha. Dhimma kanas Roonaaldinhoon gaaffiif deebii barruu kubbaa miilaa 442 jedhamu waliin taasise irratti seenaan kun dhugaa ta'uu isaa mirkaneesseeti jira. Bara 1997tti garee biyyoolessa Biraazil kan umurii 17 gadiitiif filatamuun hiriiree taphachuus danda'eera. Bara kana gareen biyyoolessa Biraazil dorgommii geeba kubbaa miilaa addunyaa umurii 17 gadii Ijipti qopheessitee turte akka injifatuuf gahee olaanaa baatiitis ture. Dorgommii kanarrattis Roonaaldinhoon taphataa urjii dorgommichaa ta'uudhaan filatame. Egaan dorgommii kana boodas kilaboota liigii Biraazil keessa taphatan gurguddoon taphataa kana mallatteessisuudhaaf wal dursuu jalqaban. Kanumaan wal qabatees Roonaaldinhoon yeroo jalqabaatiif sadarkaa piroofeeshinaalaatti taphachuudhaaf kilaba Gireemeeriyootiif mallatteessuu danda'e. Akkuma umuriin isaa dabalaa deemetti dandeettii ga'umsii fi sochiiwwan inni dirree keessatti agarsiisus yeroodhaa gara yerootti daran guddachaa fi bilchaachaa deemeera. Bara 1998ttis Roonaaldinhoon dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ameerikaa lixaa gidduutti taasifamu dorgommii Kooppaa Liibartaadoo jedhamu irratti yeroo duraatiif kilaba isaa Gireemeeriyoo Chiivootiif hiriiree kan taphate yoo ta'u, kunis sadarkaa jireenya piroofeeshinaalummaa isaatiin dorgommii isaa isa jalqabaa ta'uu danda'eera. Roonaaldinhoon dorgommii kanarrattis tapha jalqabaa gareen isaa Gireemeeriyoo Chiivoon kilaba Gwaandalaajaraa jedhamu waliin tapha baniinsaa taasise irratti hiriiree taphachuun galii 2 lakkoofsise.
Galiiwwan lakkoofsiseetiin alattis Roonaaldinoon tapha dirree keessaatiinis sochiiwwaniif ga'umsa addaa agarsiiseeti jira. Ga'umsiif sochiiwwan inni mul'ise kunneenis Roonaaldinoon gara fuula duraatti taphattoota kubbaa miilaa ciccimoo addunyaa kanaa ta'an keessaa isa tokko ta'uu akka danda'u kan eeredha. Bara itti aanuttis jechuunis bara 1999tti geeba konfedereeshinii dorgommii tapha kubbaa miilaa biyyoota Ameerikaa kibbaa gidduutti geggeeffamu kan Meeksikootti qophaa'ee ture irratti hirmaachuudhaaf gareen kubbaa miilaa biyyoolessa Biraazil waamicha isaaf taasise. Dorgommii kana irrattis biyyi isaa Biraazil sadarkaa lammaffaa qabattee kan xumurte ta'ullee Roonaaldinoo de Assis Moreira dos Santos garuu taphoota 5 hiriiree taphachuudhaanis galiiwwan 2 lakkoofsisuus kan danda'e yoo ta'u sochii taasiseeniitii fi ga'umsa addaa mul'iseetinis taphataa urjii dorgommichaa ta'ee filatamuun kubbaa warqii badhaafame. Maarreen turtiin gannoota muraasa booda jechuunis bara 2001tti Roonaaldinoon garee kubbaa miilaa biyya Faransaay kan ta'e PSG waliin maallaqa yuuroo miiliyoona 5 walii galtee turtii waggoota 5 mallatteessuun garasitti imale. Liigii duraa Faransaayitiinis Roonaaldinoon hanga tapha torbee marsaa 10ffaatti Paaris Seent Jarmaniitiif galii lakkoofsisuu kan hin dandeenye yoo ta'u, haa ta'u malee tapha kilabiin Paaris Seent Jarman kilaba Liyoon waliin taasiseen galii isaa jalqabaa lakkoofsisuus danda'eera. Bara 2001 hanga 2003tti kilabii Paaris Seent Jarman waliin kan dabarse Roonaaldinoon turtii isaa kanaanis kilabii kubbaa miilaa Paaris Seent Jarmaniitiif taphoota 77 irratti hiriiree taphateera. Tapha hiriiree taphate kanaanis galiiwwan 25 kan lakkoofsise yoo ta'u, kubbaawwan galiidhaaf ta'an 22 immoo miiltoowwan isaatiif mijeessees kennuu danda'eera. Haa ta'u malee gareen PSG geeba tokkollee mo'achuu hin dandeenye ture. Kilabii kubbaa miilaa Paaris Seent Jarman geeba kamiyyuu injifachuu dhabuu isaarraa kan ka'e Roonaaldinoon kilabicha lakkisuu akka barbaadu ifoomse. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2002tti dorgommii geeba kubbaa miilaa addunyaa marsaa 16ffaa Jaapaaniif Kooriyaan kibbaa waloon qopheessanii turan irratti hirmaachuudhaaf miseensota garee kubbaa miilaa biyyoolessa Biraazil kan garasitti imalan keessaa Roonaaldinoo de Assis Moreira isa tokko ture. Kunis Roonaaldinoon yeroo jalqabaatiif biyya isaa bakka bu'uudhaan hirmaannaa inni dorgommii geeba kubbaa miilaa addunyaa irratti taasise isa jalqabaati. Dorgommii kana irrattis tapha gulaallee nusaa garee biyyoolessa Ingiliz waliin taasisaniin rukuttaa adabbii fageenya irraa rukutuudhaan kubbaa manii karra eegaa garee biyyoolessa Ingiliz kan ta'e Deevid Seeman keessa buusuudhaan qabxii injifannoo biyya isaatiif galmeessisuus danda'eera. Dorgommii olaantummaa garee kubbaa miilaa biyyoolessa Biraaziliitiin goolabame kana irrattis ga'umsaaf sochii qalbii daawwattootaaf deeggartoota kubbaa miilaa hawwate mul'isuu isaatiin olittis Roonaaldinoo de Assis Moreira gareen biyyoolessa Biraazil geebicha olaantummaan akka ol kaasuuf taphattoota shoora olaanaa ba'anii fi gumaacha addaa gumaachan keessaa isa tokkoo fi kan maqaan isaa adda durummaan eeramudha. Waltajjii kana irrattis Roonaaldinoo taphattoota sarara fuulduraa garee biyyoolessa Biraazil kan akka Roonaaldinoo fi Riivaldoo waliin hiriirees taphateera. Kunis sararri fuulduraa garee biyyoolessa Biraazil gareewwan kubbaa miilaa addunyaa kanarra jiran kamiitiin olitti daran sodaachisaa akka ta'u isa dandeessiseera. Roonaaldinoon waltajjii dorgommii geeba kubbaa miilaa addunyaa bara 2002 irratti taphataa dandeettiif ga'umsa olaanaa qabu ta'uunsaa erga mirkaneesseetiin boodas kilabooti gurguddoo ta'an hedduun isa mallatteessuudhaaf fedhii isaan qaban daran dabaleera. Kilaboota isa mallatteessuudhaaf fedha olaanaa agarsiisan keessaa kilabii taphattoota bebbeekamoo mallatteessuudhaan beekamu Real Madrid, Manchester United fi FC Barcelonaan isaan durummaan eeramanidha. Eessumni abbaa fi obboleessi kiyya hundinuu taphattoota turan. Maatii akkasii waliin jiraachuu kootiinis isaan irraa waa hedduu baradheera. Adeemsa yeroo keessas ofii koo gara sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf daraniin tattaafadhe kan jedhu taphataan maatii harka qalleessa keessaa ba'uun diikutannaa tokko malee cimee hojjechuun ofiif maatii isaarra darbee rakkoowwan uumamaaf namtolcheedhaan namoota rakkina keessatti kufan kumaatama cina dhaabbachuu danda'e kun sababa dhukkuba onneetiin abbaa isaa du'aan kan dhabe daa'ima umurii 8 ta'e osoo jiruuti. Yeroo ta'e tokkottis Roonaaldinoon kophee kubbaa miilaa ittiin taphatu akka isaaf bituuf abbaa isaa gaafata. Abbaan isaa garuu maallaqa kophee ilmi isaa isa gaafate bitu waan hin qabneef gaaffii ilma isaa deebisuu dadhabuu isaatiin baay'ee gadduun imimmaan ija isa guuta. Yeroo kanattis abbaan ija Roonaaldinoo keessa ilaaluu leeyya'uun fuula isaa irraa naanneeffatee imimmaan hidha ija isaatii cabsuun maddii isaarra lolaan ofirraa haxaawwate. Taateen kunis sammuu daa'imaa Roonaaldinoo sana keessaa tasa kan hin badnee fi hin dagatamne ta'ee hafe. Maarreen Roonaaldinoon taphataa galiiwwan hedduu lakkoofsise ta'uudhaan badhaasa kophee warqee yeroo badhaafametti miirri keessoo isaatii dhiittatee ba'e. Imimmaan lakkoo maddii isaarra lola'e. Taphataan urjii addunyaa keenyaa kun akkana jedhe. Kan akkana na boosisu eeyyen kan akkas ana boosisu badhaasa kana yeroon fudhutti
abbaan keenya lubbuun jiraatee arguu dhabuu isaati jechuun haala kamii keessa darbee waltajjii sanarra dhaabbachuu akka danda'e dubbateera. Bara 2003tti kilaba kubbaa miilaa Kaataaliyaan kan ta'e kabaja halluu uffata taphattooti garichaa uffataniif halluu faajjii kilabichaatiif qabanirraa kan ka'e deeggartoonni garichaa maqaa masoo bilaangiraanaa jechuudhaan kan isa waaman garee Baarseloonaatiif maallaqa yuuroo miliyoona 30 qabxii lamaatiin walii galtee mallatteesse. Roonaaldinoon erga garee kubbaa miilaa Baarseloonaatti makameetiin waggoota muraasa booda kilabicha waliin milkaa'insa gaarii ta'an galmeessisuudhaan taphataa cimaa fiifaa kan bara dorgommii 2003-2004 ta'uudhaan filatamuu danda'e. Roonaaldinoon gara kilaba Baarseloonaa fuusaatiin wal qabatees milkaa'inniif jijjiiramni guddaa ta'e kilabicha keessatti uumamuuf mul'achuu akka danda'e ni himama. Waa'ee kanaas taphataan badhaasa baalandoor yeroo ja'affaadhaaf mo'atee fi taphataa FC Baarseloonaa duraanii ammaan kana kilaba PSGtiif taphachuutti argamuu fi waa'ee Roonaaldinoo haasee hin quufu kan jedhamu Leeyonel Meesii ennaa dubbatuttis jijjiirama Baarseloonaatiif abbummaadhaan kan eeramu Roonaaldinoodha. Dhufaatii isaatiin dura yeroon ture Baarsaadhaaf gaarii hin turre. Inni gara Baarseloonaa dhufuu isaatiin jijjiiramni dhufe ajaa'ibsiisaa ture jechuudhaan Roonaaldinoon taphataa ga'umsa addaa qabu ta'uusaa dhugaa baheeti jira. Gorsa ani hanga ammaatti dhagee fi arge keessaa gorsa ajaa'ibaa kan naaf kenne abbaa kooti kan jedhu taphataan hunda galeessa ta'e kun wanta sirrii ta'e raawwadhu amanamaaf nama sirrii ta'e yeroo dirree keessatti kubbaa miilaa taphattutti hanga siif danda'ametti taphadhu yeroo mara wantoota gochuu dandeessu keessaa inni baay'ee rakkisaaf wal xaxaa ta'e tokko salphaatti taphachuudha jechuun kan na gorse abbaa kooti jechuun abbaa isaa waliin hariiroo jabaa kan qabu akka ture dubbateera. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti xumura bara 2005 irraa jalqabee Roonaaldinoo Deeyaasis Mooreraa dhuunfaa isaatti badhaasota hedduu sassaabbachuu kan eegale yoo ta'u fulbaana bara 2005tti taphataa urjii addunyaa ta'uudhaan badhaasa fiifaa taphattoota piroofeeshinaalaa injifate. Baruma kana taphattoota urjii addunyaa bara dorgommichaa 11 jedhamuun filataman keessaas isa tokko ta'uus danda'eera. Taphataa kubbaa miilaa urjii kilaboota Awurooppaa ta'uudhaan kan filatames baruma kana ture. Kanaanis taphattoota badhaasa kana yeroo sadii injifachuu danda'an taphataa lammii biyya Faransaay ta'e Ziinadiin Ziidaanii fi taphataa lammii Biraazil Roonaaldoo Luis Nazaariyo de Limaa booda taphataa yeroo tokko ol injifate isa sadaffaa ta'uus danda'eera. Yeroo sanattis Roonaaldinoon ga'umsi inni agarsiise daran ajaa'ibsiisaa ta'uusaarraa kan ka'e taphataa urjii kubbaa miilaa kan bara dorgommichaa ta'uudhaan badhaasa baalandoor bara 2005tti injifate. Sadarkaa duraa qabachuun isaas tasuma hin falmisiifne ture. Tapha El Clasico bara dorgommii 2005-2006 geggeeffamee fi kilabii Baarseloonaa kilaba Real Madrid kan taphattoota ciccimoo addunyaa kanaa ta'aniin guutame galii 3-2dhaan injifateenis Roonaaldinoo Deeyaasis Mooreraa kubbaa manii karra eegaa Real Madrid yeroo sanaa kan ta'e Kaasiyaas keessa buusuudhaan galiiwwan 2 lakkoofsisuu danda'eera. Yeroo inni galii isaa isa lammaffaa haala ajaa'ibsiisaaf ga'umsa addaatiin taphattoota sarara gidduu fi sarara ittisaa garee Madrid hedduu asiifachi dhamaasuun manii karra Kaasiyaas keessa buusuun golgaa manii raasetti deeggartoonni Real Madrid kan Saantiyaagoo Bernaabotti argaman teessoo isaaniirraa ka'anii dhaabbachuudhaan harka walitti rukutuun kabaja guddaa ta'e akka isaaf qaban mul'isaniiru. Kunis seenaa kilaboota lamaan wal gaarreeffatanii keessatti waan hin beekamne akka ta'e ni himama. Haa ta'u malee deeggartoonni Real Madrid miira isaanii namummaa isa dhugaa dhokfachuu akka isaan hin dandeenye kan isaan dirqisiise eenyuyyuu miti. Inni Roonaaldoo Deeyaasis Mooreeraadha. Taphataa jechoonni isa ibsuu hin dandeenye sana. Roonaaldinoonis yoomiyyuu taanaan taatee kana tasumaa hin irraanfadhu. Sababisaas taphataa kubbaa miilaa tokkoof deeggartoota garee faallaa biratti haala kanaan harki walitti kan rukutamuuf darbeeti jechuun haala Saantiyaagoo Bernaaboo sana ibseeti jira. Bara dorgommii 2005-2006tti dorgommii laaligaatiin galiiwwan 17 fi dorgommii shaampiyoons liigii irratti ammoo galiiwwan 7 lakkoofsisuu kan danda'e Roonaaldinoon taphataa urjii kubbaa miilaa Awurooppaa kan bara dorgommii bara 2005-2006 ta'uudhaanis filatameera. Bara 2006tti ispoorteessitoota ciccimoo addunyaa kan bara sanaa ta'uun kaadhimaman 6 keessaa isa tokko ta'uu kan danda'e yoo ta'u taphattoota ciccimoo kubbaa miilaa bara sanaa 11 filataman keessattis hammatamuu danda'eera. Roonaaldinoon taphoota 207 FC Baarseloonaatiif taasiseenis galiiwwan 94 lakkoofsiseera. Kubbaawwan galiif ta'an 71 ammoo hiriyoota isaatiif mijeessee kennuu danda'eeti jira. Bara 2008tti Roonaaldinoon kilaba Baarseloonaa lakkisuun gara garee kubbaa miilaa Seerii A Xaaliyaanii keessaa taphatu AC Milaanitti male. AC Milaanis taphataa kana kan ofiisaa godhachuudhaaf yuuroo miliyoona 35 akka baase barruun tiraansfer maarkeet jedhamu ifoomseeti jira. Haa ta'u malee dandeettiif ga'umsi isaa yeroodhaa yerootti gadi bu'aa kan deeme yoo ta'u kanumaan wal qabatees dorgommii geeba kubbaa miilaa addunyaa
bara 2010tti Afrikaan kibbaa qopheessite irratti garee biyyoolessa Biraazil keessatti osoo hin hammatamin hafe. Bara 2011tti Roonaaldinoo de Assis Moreeraa kilaba AC Milaan irraa kilaba biyya isaatii kan ta'e Filaamingootiif maallaqa yuuroo miliyoona 27.5 mallatteessuudhaan gara Riyoo de Jeneerootti male. Jalqaba irratti hariiroon taphataa kanaaf kilaba Filaamingoo gidduutti uumamee ture haala gaarii ta'een kan eegale yoo ta'u, kunis baruma sana jechuunis bara 2011tti kilabii Filaamingoo dorgommii kaampiyoonaato Kaarokaa jedhamu akka injifatu taasiseeti jira. Haa ta'u malee bara dorgommii itti aanutti haalonni kallattii biraatiin imaluu eegalani. Taphataan urjii kun dirree shaakalaa irraa hafuu heddummeessuu isaatiin olittis dirree keessatti sochii akka feetee fi ga'umsa gadaanaadhaan taasisuu isaatiin wal qabatees dhumarratti walii galtee inni kilabicha waliin qabu kaffaltii malee addaan cituu danda'e. Bara 2012tti maallaqa miliyoona 4tiin kilaba Atileetikoo Mineeroo jedhamuutiif kan mallatteesse yoo ta'u, kilaba kana keessatti garuu ga'umsaaf dandeettii isaa duraanii deebisee mul'isuu eegale. Kunis dorgommii geeba addunyaa kan bara 2014tiif taphattoota 30 garee biyyoolessa Biraazil bakka bu'an filachuudhaaf waamichi taasifameef keessaa isa tokko ta'uu danda'e. Haa ta'u malee leenjisaa garee biyyoolessa Biraazil kan turan Dungaan garuu amantaa taphattoota garee biyyoolessaa Biraazil bakka bu'uudhaan dorgommii geeba konfedereeshinii biyyoota Ameerikaa lixaa kan bara 2013 injifate irraa qabaniin xumura irratti Roonaaldinoo filannoo garee biyyoolessaa ala taasisan. Roonaaldinootiin alattis Kaakaanis taphataa garee biyyoolessaa keessaa hirrifamee ture. Taphataan kubbaa miilaa dandeettiif ga'umsa addaa qabu kun taphataa guddaa dhaloota bara isaa fi taphattoota seenaa kubbaa miilaa keessatti maqaan isaanii adda durummaan katabamu keessaa isa tokkodha jedhamee amanama. Jireenyi addunyaa kubbaa miilaa sadarkaa daran olaanaati hanga sadarkaa gadaanaarra ga'uun taphatee dabarsee fi yeroowwan jireenya isaa keessatti hin dagatamne sun miirawwan wal makataniin kan guutame ta'us dubbateera. Anaaf jedha Roonaaldinoo de Assis Moreeraa. Iyyeen anaaf kubbaa miilaa taphachuun yeroo mara miirota garaagaraa hedduu ta'an anaaf kenna. Dorgommiiwwan gurguddoo ta'an kan akka Olompikii fa'aa irratti hirmaachuudhaaf carraa gaarii argadheera. Geeba addunyaa injifachuun ammoo yoomillee kan hin irraanfatamnedha. Olompikii irratti injifatamnee geeba addunyaa immoo injifanneerra. Kanaafis miirawwan anatti dhaga'aman yoomiyyuu taanaan hin irraanfadhu jedha Roonaaldinoo de Assis Moreeraa. Roonaaldinoon rukuttaa adabbii rukutuudhaan ga'umsi inni galii lakkoofsisuun qabu miiltoo isaa kilaba Baarseloonaa keessatti isaa waliin taphate Liyoonel Meesii irratti dhiibbaa gaarii guddaa ta'e akka qabaatillee namoonni dubbatan ni jiru. Kanarraas kan ka'e jedhu namoonni kunneen. Kanarraas kan ka'e Liyoonel Meesiin ispeeshaalistii rukuttaa adabbii ta'uu danda'eeraa jedhu. Roonaaldinoon yeroo ga'umsa isaa isa olaanaa mul'isee turetti taphataa urjii fiifaa kan waggaa ta'uudhaan yeroo lammaffaa kan filatamee fi badhaasa baalandorii kan fudhate ta'ullee hirreena naamusaatiin keessumaa dirreen alatti yeroo isaa mana shubbisa halkaniitti kan dabarsu ta'uu isaa waliin wal qabatee darbee maqaan isaa sabaa himaaleetiin ka'uun ceephameera. Kanumaan ol qabatees ulfaatinni qaama isaa daran dabaluu isaatiin ga'umsii fi sochii inni dirree keessatti mul'isu yeroodhaa yerootti akka gadi bu'uuf sababa guddaa ta'uun isaas ni himama. Waa'ee dhimma kanaa ilaalchisuudhaanis barreessaan tiim Viikerii jedhamu Roonaaldinoon ispoortiidhaan sadarkaa olaanaa irra turuudhaaf aarsaa barbaachisu dhiyeessuu kan dhaabe abbaa isaa umurii daa'imummaa isaatti tasa dhabuu isaatiinidha jechuudhaan barreesseeti jira. Yaadi barreessaa kanaas jireenya addunyaa kanaa gabaabduudha haala hin eegamneen xumuramuu danda'a. Kanaaf haala dandeessaniitiin yeroo qabdanitti bashannanaa jechuu kan barbaade anatti fakkaata jedha qopheessaaf dhiyeessaan qophii kanaa. Leenjistoonni kubbaa miilaa taphattoonni isa faana hiriiranii taphatan dhalooti isa dura kubbaa miilaa taphatanii darban dhalooti isa booda jiran miidiyaaleen addunyaa gurguddoon barreessitoonnii fi jaallattoonni ispoortii daran hedduu ta'an ga'umsa dandeettiif kalaqa Roonaaldinoon qabu ibsuudhaaf jechoota hanga dhabanitti ga'anii turani. Akka fakkeenyaattis miidiyaan ispoortii ESPN jedhamu Roonaaldinoon taphataa dandeettii uumamaa qabuun qaxalee ta'edha. Ga'umsiif dandeettii inni taphattoota garee faallaa kubbaa miliqsee darbuutiin qabu dorgomaa kan hin qabnedha. Sochiiwwan inni kubbaaf miila isaa wal simsiisuun raawwatu baay'ee ajaa'ibsiisaadha jechuudhaan isa ibseeti jira. Walumaa galatti Roonaaldinoon waan ajaa'ibsiisaa ture. Taphattoota garee faallaa daa'ima fakkeesseera jechuudhaan kan isa ibse ammoo taphataa sarara duraa kan ta'e Zilaataan Ibraahimoovichidha. Taphataa sarara gidduu garee biyyoolessa Poorchugaal duraanii kan ta'e Ruuyi Koostaan ammoo waa'ee dandeettiif ga'umsa Roonaaldinoon osoo kallattii isaanii hin ilaalin kubbaa hiriyoota isaa biraan ga'uutiin qabu ilaalchisuudhaan innaa dubbatutti bakka kamirraayyuu kubbaa galeef ta'u hiriyoota isaatiif kennuudhaan taphataan hanga isaa ga'u hin jiru jedha. Hiriyyaan isaa FC Baarseloonaa isaa waliin taphate Henrii Laarsanis yaada Ruuyi Koostaa kana irratti waliin ni gala. Bara 2019 taphataa lammii biyya isaa kan ta'e Wiiliyaam taphataa urjii umurii guutuu jechuun kan isa ibse yoo ta'u
Juuniiniyoon ammoo taphataa ajaa'ibaa hanga har'aatti argee hin beekne jechuun dubbateera. Bara 2019tti 4-4-2 seenaa kubbaa miilaa Biraaziil keessatti Roonaaldinoo Diyaasis Mooreraa teeknishaana kubbaa miilaa ajaa'ibsiisaa ta'uu malaa jechuudhaan gabaase. Leenjisaa kilaba Baarseloonaa kan ture Firaank Raayikaard bara dorgommii 2005-2006tti waa'ee taphataa fuula isaa irraa kolfiin dhibamne kana ilaalchisuudhaanis Roonaaldinoon ennaa taphatutti gammachuuf bohaartii guddaa dabarsa. Inni dandeettiiwwan daran olaanoo ta'an kan dhuunfaa isaatii ni qaba. Kanaafis namoonni addunyaa kanarra jiran hundinuu isanii kabajuun jechuun kan dubbate yoo ta'u, leenjisaan kilaba Gireemiyoo Seelsoo Roota ammoo yeroo kootti taphattoota dandeettiif ga'umsa gurguddoo qaban tokko tokko waliin hojjedheera. Innaa isaan umurii 10 hanga 20tti jiru keessa jiranitti. Kunis yeroof umurii isaanii isa baay'ee gammachiisaa ta'edha. Haa ta'u malee kabajanii taphattoota kaaniif qabu akka eegametti ta'e Roonaaldinoon garuu taphataa qixxee hin qabnedha jechuudhaan Roonaaldinoon taphataa dandeettiif ga'umsa addaa qabu ta'uusaa dhugaa baheetiif jira. Bara 2006tti barreessaan barruu gaardiyaan kan ta'e Wiiliyaams jecha ittiin isa ibsu dhabuusaatiin hayyuu jechuudhaan isa ibse. Miiltoon isaa kilaba Baarseloonaa keessa isaa waliin taphatee ture. Silviiniyoon waa'ee Roonaaldinoo innaa dubbatutti baay'ee abshaalaaf baay'ee hubataadha. Ishee tokko tokko sammuu isaa dubbisuun ni ulfaata. Kennaa addaa qaba. Duuchaadhumatti inni taphataa cimaadha. Kanaaf isa to'achuuf dhaabuun ulfaataadha jedheera. Barreessaan beekamaa lammii Biraaziil Toostaawwan ammoo ennaa waa'ee Roonaaldinoo ibsutti Roonaaldinoon dandeettii kubbaa qesekkasuu Riviiliyoo, qaroo geersan, hafuuraaf gammachuu gaarinchaa, saffisa dandeettiif humna Jarziiniyoof Roonaaldoo, ogummaaf teeknika Ziikoo fi dandeettii kalaqaa Roomaariyoon qaba jechuudhaan Roonaaldinoo Diyaasis Mooreraa taphataa addaaf waan hundaan guutuu ta'e akka ta'e dubbateera. Yeroo isaa waliin taphattuu fi wantoota inni kubbaadhaan hojjetu ilaaluudhaan olitti wanti ana ajaa'ibu hin jiru. Inni kubbaa haasofsiisa jechuutu anatti salphata jechuun kan isa ibse ammoo taphataa garee FC Baarseloonaa keessa isaa waliin taphate Iidur Gudjoonsanidha. Taphataa urjii umurii guutuu kan ta'ee fi dhiyeenya kana addunyaa kanarraa du'aan kan darbe Maaradoonaan ammoo taphattoota gurguddoo ani arge keessaa Roonaaldinoon isa tokko jechuudhaan isa ibseeti jira. Roonaaldinoon beekamtii tapha kubbaa miilaatiin qaburraa kan ka'e hojii beeksisaaf tola ooltummaa hedduu hojjechuudhaan maallaqa miiliyoona hedduu argachuu danda'eera. Dhaabbilee akka Naayikii, Peepsii, Kookaa Kollaa fi dhaabbilee gurguddoo hedduutiif hojii beeksisaa hojjeteera. Kanaanis bara 2006tti galii doolaara miliyoonii 19 argachuu akka dandeesse ifoomeeti jira. Gurraandhala bara 2006 irraa eegalees jaarmiyaalee gurguddoo addunyaa kan akka UNICEF, mootummaa gamtoomanitti jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii waliin hojiiwwan tola ooltummaaf gargaarsa namoomaa irratti hirmaatee hojjechuun shoora olaanaa baateera. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2011tti mootummaa gamtoometti sagantaa waloo ittisa dhibee HIV/AIDS ilaalchisuudhaan hojii dargaggootaaf hubannaa uumuuf hojjetame irratti hirmaachuunis hojjeteeti jira. Bara 2015tti ammoo Roonaaldoo Diyaasis Mooreraa baay'ina laayikii feesbuukiitiin taphattoota akka Kiristiyaano Roonaaldoo, Meesii, Deevid Beekam, Neemaarii fi Kaakaatti aansuudhaan taphataa beekamaa sadarkaa 6ffaa qabachuu danda'e yoo ta'u yeroo sanatti toora feesbuukiitiin hordoftoota miliyoona 31 ol ta'an qaba ture. Akkasumas gama toora Inistaagiraamiitiinis Roonaaldinoon hordoftoota miliyoona 50 ol ta'an ni qaba. Bara 2018tti kophee isaa kan kabaje Roonaaldinoon bitootessa bara 2018ttis paartii Rippaabilikawaa Biraaziilitti makame. Baruma kanas dorgommii filannoo pirezidaantii Biraaziiliitiif taasifame irratti kaadhimamaa kan turan Bolsonaaroo deeggareera. Onkoloolessa 25 bara 2020tti Roonaaldinoon qorannaa COVID-19tiif taasiseetiinis dhibee kanaan hubame Beeloo Horaayizentee keessatti adda of baasuu isaa ifoomse. Guyyoota muraasa boodas jechuunis onkoloolessa 29 bara 2020tti walitti bu'iinsa Naagornoo Kaarabaakii fi Azerbaaijaanii ilaalchisuudhaan yaada isaa kan ibse yoo ta'u uummata Azerbaaijaaniitiifis aantummaa isaaniif qabu ibseefiiti jira. Bitootessa bara 2020tti hojii tola ooltummaa fi sagantaa beeksisa kitaabaatiif obboleessa isaa waliin gara biyya Paaragwaayitti kan imale Roonaaldinoon innaa biyya seenu paaspoortii sobaa fayyadamuun seene jedhamuudhaan to'annaa poolisii jala ooluudhaan himati irratti baname. Obboleessa isaa waliin mana hidhaa seenan. Mana hidhaa keessa osoo jirus dorgommii tapha fuutsaal hidhamtoota mana hidhichaa gidduutti adeemsifame irratti hirmaachuu kan danda'e Roonaaldinoon tapha xumuraa gareen isaa galiiwwan 11-2 injifate irrattis galiiwwan 5 ennaa lakkoofsisu kubbawwan galiif ta'an 6 mijeessee hiriyoota isaa biraan ga'uudhaan galiiwwan gareen isaa lakkoofsise hunda irratti kallattiidhaan qooda fudhachuu danda'eera.
Hagayya 24 bara 2002 Roonaaldiniyoo fi obboleessi isaa mana hidhaa Paaragwaay keessaa kan gadi lakkifaman murtee adabbii abbaa seeraa. Roonaaldiniyoon $90,000 obboleessi isaa immoo $100,000 isaan irratti murteesse kaffaluudhaaf walii galuu isaaniitiin ture. Bara 2021 gara Beeruut Libaanoositti imaluudhaanis namoota sababa dhoohinsa handaara buufata galaanaatti uumameen lubbuu isaanii dhabaniif abaaboo yaadannoo gumaacheera. Bara 2005 Roonaaldiniyoon shamarree lammii Biraazil shubbistuu saalsaa kan taate Janaaniyaa Meendees irraa mucaa dhiiraa godhate. Ilma isaa maqaa abbaa isaa umurii daa'imummaatti du'aan isarraa adda baheetiin Jaa'oo jedhee moggaase. Wanta hundumaan olitti taphataan urjii kun maatii isaa waliin hariiroo cimaa ta'e qaba. Obboleessi isaa Roobertoon bakka bu'aa isaa yoo ta'u, obboleettiin isaa Deesiin ammoo pirees sekireetarii isaati. Walumaa galatti taphataan maatii harka qalleessa irraa dhalate Roonaaldoo Diyaasis Mooreeraa kennaa uumaan isa badhaafte kunuunsee qabachuun ofii isaa sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf jabaatee hojjechuun hiyyummaa seenaa taasisuu danda'e kun hordofaa amantaa kaatolikii yoo ta'u meetira tokkoof seentimeetirii 82 dheerata. Ulfaatinni qaama isaa immoo kiiloogiraama 80dha. Bara 2004 fi bara 2005tti Roonaaldiniyoon yeroo lama walitti aansuun fiifaadhaan taphataa cimaa bara dorgommichaa ta'ee filatamuu danda'eera. Waa'ee qabeenya taphataan Giriimiyoo, Paaris Seent Jerman, Baarseloonaa, AC Milaanii fi taphataan urjii Biraazil kun geeba laaligaa 2, Skudeetoo yookaan geeba seeree Xaaliyaan 1, Shaampiyoons liigii fi geeba addunyaa mootee akkasumas bara 2005tti badhaasa Baalandoor injifate kun qabeenya inni qabu ilaalchisuudhaan odeeffannoon bara kana jechuunis bara 2022 ba'an akka mul'isanitti yoo ta'e Roonaaldiniyoon qabeenya yuuroo miliyoona 79 olitti tilmaamamu yookaan hanga miliyoona 90 olitti tilmaamamu akka qabu ni ibsu. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan Finfinnee Maltiimiidiyaan yeroo seenaa taphataa kanaa qopheessee isiniif dhiyeessutti jabaatanii yoo hojjetan yoo tattaaffatan bakka yaadan ga'uun akka danda'amu ofirra darbanii maatiif biyyaa fi addunyaaf illee wantoota gurguddoo ta'an gumaachuudhaan dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'uun akka danda'amu irraa ni barattu jedhee amana. Qopheessee kana isiniif dhiyeesse ana Daanii Tasfaayiti kan har'aaf jenne kana fakkaata ture. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti yaa salaam isiniin jenna. Chaanaalii yuutuubii keenya sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.